Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warri live undumti keessanu akkam jirtan nagaa keessanii jirtu isiniin jenna. Ilmaan Oromoo warra mana hidhaa keessatti argaman irraa sagalee isaanii dhageessisuudhaaf akkasuma gama keessan qooduudhaaf qophoofnee dhufnee jirra. Sagalee keenya addunyaa biraan nu gahaa sheer godhaa waliif dabarsa. Ijoolleen argitan kun haala kanaan akkanatti jiranii sagalee keenya sheer nuuf godhaa wal biraan nu gahaa please. Namoota dhukkubsatanii hedduu dhumaa jiran ama akkana jechuudha namoota hedduu isin agarsiisna warroota fayyaa dhabanii kun ijoolleen keenya akkanatti qullaa taa'anii waan akkana kana jira. Asumaan immoo obboleessa keenya tokko kan fayyaa dhabee har'a amata meeqa kan ga'e mana hidhaa kana keessa jiru jira. Kunoo ni maraate akkana filistaala keessaa tattaafate jechuudha qaba kanaafuyyuu qaba qajeelaa qaba keenya isin kun biraa qaba ukkoo waan akkana kana keessa jira ummanni keenya kunoo miidhama akkana kana keessa irraa please daddabaati sheer godhaa walii daddabarsa please nama seensisaa hedduu haalli inni itti keessa jiru nama waama qaba yeroo baay'ee akkam ta'a mataa isaatti itti dhukkuba dubbatu yaani maal ta'a jedha xiqqoo ishii fuulan ukkaamsina nama wallola eeshi eeshi nyaata please mee sheer godha please ulmaan Oromoo mee dhaamsa kana waliif godha daddafa sheer godha nama seensisaa mee maal ta'a jettan Inyaatu maaliin jiraata ilmaan Oromoo akka agartan kunoo haala kanaan obboleessi keenya akkanatti tattaafachaa jira. Please mee gama fuulduraa kana yoo gadhiisan ni fiiga. Ilkeen nama qaba. Please daddabaati sheer godhaa nama seensisaa mee namni haaseeru. Qoy ni miidhamaa irraa gad deebisa mee irraa deebisa. मैं फूला रामुर का मीडा में erga dukati amman kala guyya udah jira orang anak saya jira samu bayar kam tu marah jira namanya kadang jira bayar kam dia kamni ira mal te dukur sate ha antara kamu jira pada akhir negara akan anu sudah kabar mana ida tadi kalau kan sagale me mal jeta me bayar khande jira गांव करने करते हैं यादवास के साथ गांव कॉलेज के साथ ही बाजिन तो पुरुष पेरुं गावा तो नगे जो चला लोन मानदा ते बिल्कुल रखा तो जो शेयर गोरा अब और का दुबत माने मेरे काला सर का दुबत की दादी सा Oni rani itu. Kisi makan ani dah kok. Abo me share kora do kabar. Hira ka dubat hira ani ayo. Mira tujhe बेचना है मेरा tujhe बेचना share kora Mati, kau tenda bagi itu.
Uummanni kana baay'atu kun lammiin humna oomishaa humni osoo wajjitee jijjiiruu fi biyya jijjiiruu danda'u maatii isaanii jijjiiruu danda'an hundumti isaanii kun akka hidhaman biraa kana keessatti immoo waan turan jechuudha sammuun isaanii gara biraatti jijjiirame yaanni waan baay'atee hundi kan dura ga'uu danda'e waan yaanni nutti baay'atee jechuudha hundumti kennaayyuu guyyaa tokko akkana tokko hin oolu jechuudha yoo isin sagalee nuuf taatanii as keessaa akka nuti baanu gochuu hin dandeenye hundumti keenya sadarkaa kanarra ga'uu deemnaa jechuudha garuu ammoo sanbira osoo hin geenye yoo isin sagalee nuuf taatanii as keessa nu baasan taate kanaaf sagalee nuuf taate jechuu barbaanna osoo nuti jirru fi osoo nuti lubbuudhaan jirru osoo nuti sababa gaarii qabna keessa kan nu baasan jechuu barbaanna. Kana uummanni ilaale bakka ciisuun qabu wanni irra ciisu kan walumarra ciisaa jira. Yaa Oromoo nu dirmada inshallah rabbiin simbira. Amma fayyuu hin dandeenye yookaan immoo dubbachuu hin danda'u jechuudha. Hin danda'u. Hoora haala dubbachuu hin danda'u. Mee gama tokko deebi'a. Gama tokko irraa deebi'a. Qilleensa fuula isaarraa fuudha. Laaba fuula nagaa. Isinillee qilleensa irraa dhokora lafaa jedhama. Amma fuula yanti akka irraa kaamera irratti duuba hidhamee kuroo haala kanaan jira. Inni miila akkana ta'a kuroo hedduun kuroo harka isaati. Akka argite kana jechuudha. Waan inni illee qabnu haa ta'u garuu beektaa lukaa hin irra jirra. Fuularraa mul'amee ni uffama waan ta'eef. Warri isaanii yaaboo isa nujee kun inda fudara mukina isa aboo kala guddaa kan amma yoon gaa jirtu agaraadhaa fattee nurraa fuutu taate namni kun nama maraatee amma hindanii taa'utti jiru shortaan maraataa maal godhu shortaan maraataa miti du'aa nurraa fudhaa jirtu jechuudha nama lubbuun jiru miti nama lubbuun hin jiru nurraa fudhaa jirtu ijoollee isaanii qabnu akkamitti irraa fuudhu mee yoo tasboo taate nama fuudhaa bira qabuura isaanii yaada namaan hin jijjiiruu namaan hin haasa'u
osoo nama naasee rakkinaan qabu jechuudha. Uummata keenyarraa asirratti dhaamsa qabnaaf warra nu galchuu biyya kana dhufanii amma mariirra jiraniifillee warra mari'achaa jiraniifillee maraataan kana bichaa miti hedduutu jira. Ammaasillee namni dhukkubsatee ciisu hedduu jira. Waa jennuun nuun dhaga'u nuun nyaatu nuun dhugu. Yoo haala buleessi keenya keessa asirratti gaafii tokko siif qaba. Sababni inni akka ta'uu dandeenye maali jettanii yaaddu? Tokko baani wanni inni akkana ta'uu danda'eef cinqa malee akka dhagaatti mucaan kun bu'aatii tokkoo fi amma tokkoo fi baatii ja'a akkas jiraa jiran warra dura galee irraa yaadarraa kan ka'e cinqaarraa kan ka'e sammuun isaa yookaan mootii hanga tokko gartee miidhame jechuu yaada jechuudha. Amma kurmaan isaa maal ta'uu danda'a jettanii yaaddu? Kurmaan isaa maal ta'uu danda'a jettanii yaaddu? Ani kurmaan jiru nama kana yoo danda'amaa ta'e maraataa ofii abbaatu hidhata abbaatu yaallata jedhanii yoo danda'amaa ta'e gara biyyaa kan gara maatii isaa deebisa gara maatii isaa deebisuu jedhani maaliif hedduu ulfaata wanti kun. Akka asirra gawaa jirrutti immoo namoota hedduu waan akkanaa kan ta'aa jirani. Isa bichaa osoo hin ta'in namoota hedduutu jira namoonni hanqina sammuu nama hedduutu jira. Dhimmi qaamni ilaallatu waan kana itti dhiyaatee ijoollee keenya warroota fayyaa dhabanii hedduminaan jiran yaalii godhuuniif isa dirqama itti jireetti yaada. Maaliif jennaani haala namni kun akka miidhamee jira. Haala kana nuti dhiisuuf dhala ilma namaati. Nuti si wajjin azaatamu jira, wajjin dhukkubsachuu jira. Soo kanaafuyyuu uummanni Oromoo kan idil addunyaa irra jirtan nuti waan akkanaa kana keessa jirra. Jaallattanii jibbitanii ilmaan keessan obboleewwan keessan haala kanaan miidhama akkanaa kanarra jiranii yoo dandeessan gara maatii isaaniitti galchaa gara biyya isaanii itti galchaa jechuun ni barbaada. Ammaas illee dhuftanii warri dhuftan kun marii boru mootii biyya kanaa wajjin gaggeessitan kanarratti isaaniif dhaamsa qabdu isaaniif dhaamsa qabu maali beekta? Kana bichaa miti uummata maratu dhaamsa qaba haa dhaamatu uummanni. Uummanni ni dhaamata jechuudha. Warri laayifii kana nu daawwachaa jirtan sheer godhaa addunyaa biraan nu ga'a. Maal jechuun ni barbaada? Gaafa duraa nama galchitanii gaafa namni 40,000 fi baatii 8-7 dura jechuudha. Gaafa san nama cinaa galchitanii cinaa dhiistan. Har'a immoo kan gaafa san hafes galchitanii kan haaraya qabame kanas biyya kana keessa galchitanii kan hafes fala itti gootanii jedheen yaada. Kunoo uummata kana akka jiruun mucaa kanarra yeroo kamuu akkana marsanii dhaabbatanii kaameraa itti agarsiisuu dandeessa jechuudha. Kunoo uummata akka dhaabbatu kana uummanni asxaa waan hundumtuu yaada kanaan booji'an hundumti isaanii. Carraan kun immoo hunduma keenya iyyuu qunnamuu danda'a guyyaa tokko. Ana yookaan immoo isa qofa osoo hin taane namni kun hunduu gaafa mana kana seetu nama fayyaa qabu hundi isaanii garuu ammoo yaadarraa kan ka'e jechuudha. Uummanni amma argitan hundi isaanii akkasii yoo ilaaltu fayyaa qaba isiniif fakkaachuu danda'a. Garuu ammoo fayyaan isaanii amma iyyuu qaama jechuudha. Maaliif sababa yaadaa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf hundumti biyya sagalee nutaa dura dhaabbadhaa waan dandeessanii sheef nu godha amma dandeessanii nu gargaaraa jechuu barbaanna. Biyyatti garuu akka godhu hin taane egaa biyya kana keessa furmaanni jiraachuu qabaa jechuudha. Kanaaf rakkina cimaa keessa jirra. Baay'ee nyaatanii wanti dhugan hin jiru, wanti irra ciisan hin jiru. Kanaaf dura dhaabbadhaa sagalee nuuf ta'a isiniif barbaanna galatooma. Namni yaada qabda yoo jiraattanii Mahamad namni yaada qabdan yaada barbaadhaa mee qottaati. Share nu buat ame. Ramadani. Uko wara kana berkasrati wana namanya bilbilare fasrati wani bilbilinu agar sisa itu konjuru. Karena buju Ali mana ida ke sejiru boleh wongke nakana berkata nakana ya cura bahaya ulfata hal ini tike sejiru kuni ilmuwan Oromo hundum tike san please sagale nufta badda heddu garte hal ini tike sejiru ala kana bahaya achi sana bahaya abdi sana cura kana dirkama ke san nama kana yadu
ummata kana biyya deebisuun dirqama keessanii jedheetiin yaada. Maaliif namni miidhamarra jira waan ta'eef hedduminaan viidiyoo keenya kana sheer godhaa addunyaa biraan nu gahaa. Mee murtawaa tokko murtawaa mee akka damtanii baatii meeqa? Amata ko baatii lama. Amata ko baatii lama hirtanii? Warra gartee duraasa irraa tokko ani haas tafee jiru. Warra duraasa irraa? Ana qofaa jira gisee ijoollee naaranii jedhanii duratti dabalamu. Kanaafuu ati gadi ma jechuudha yaani turte jechuudha? Ture amata ko baatii lama. Kanaafuu uummata Oromootiin yookaan immoo tiyyuu mootummaadhaan maal jettaree warra biyya galchuuf dhufanis? Amma aangawoota keenyaan kan biyyataa dhuftee warri waltajjii mootummaa suutisoo jiru jiruun akka gartee dhimma kan ulaatee daddabtanii biyya keenya dhufee jireenya. Kanaafuu nuti immoo baay'ee miidhanneef jirra namni kaan maraatee kaan fayyaa dhabee ciisu jira feestaalii kan uffannee waan jiru nyaatallee gahaan qabnu kumsii takka nama lamaa tokkosaa jirra quncee burtukaana nyaatu jira bishaan dhuuru hin qabnu waan miiccannu saamunaan qabnu huccuun irratti baltee akkana jirra tana keessa jirra mootummaan keenya akka gartee dadhabbiitti furmaata nu kennu waltajjii boruu taanillee akka furmaata irra nu kanneen biyya keenya nagaa nu galchan barbaade. Ati oomu? Baatii sagal jirta? Haga amma mootummaan isin galchuuf hin baasiin dhufee isin dubbiseera? Guyyaa tokko ammaati takkaa wal argee hin beeku. Gonkuma? Gonkuma. Maali? Baatii sagal keessatti. Ambaasii wal ta'e wal argee hin beeku namni xiqqammaan baay'ee ijoolleen baay'ee kan biraa turan obboleeyyan keenya. Boonneetumaan bangaalii nurraa fuutee gabbaabdi. Wallaahi gabbaaftoo jettee bo'aas maa otachaanee keessaa lamaannee akkanatti deemu. Kana keessa qilleensa hin argannu. Halkan du'eeti guyyaarraa sa'a sagalii dhufanii ambulaansii fuudhanii nillee maree akkasii fuudhanii karaa tallaajaa buqqisan kaa tallaajuu namni keenya kasee nu biyya kanatti. Tallaajaa seena jechuudha. Kana keessa reeffilee nu wal biyyannu. Waa takka barri maskoonni hin jiru qilleensa argannu jechuudha. Hawa qilleensuma muraasa moqarra jechuudha manni jiru nu jiraannu kun. Amma darajaa lammaffaarra jira. Darajaa lammaffaarra jira. Argannu jechuudha. Akka warra jiraatu jechuudha. Irra guddaa baay'inaan namni irra jalaa jiraani sadarkaadhaan jira waan ta'eef irra gubbaa irratti nuti qilleensa waa takkaan waliin arginu akkanatti jiruu keenya gubatee mataan nama as keessa jiru martiin. Mucaan mareef maraatee qaban kun maalirraa maraatee beekuu dandeettani? Yaada kan ka'e jechuun rakkoo nyaataati rakkoo hisaaba meeqaantam keessa galee baay'ee takka amma tokko baatii lama waan hidhaa jiru jecha waa hunda walitti hisaabee akkasii qoonqoodhaan waa hundaan sammuu isaa tuqamte reefu asitti lafa qabnee hiilee akkasitti akka boodamne bira taa'aa jiru. Kanaafuu namoonni kunillee akkasumatti ciisu jira waloo kunillee kun waan takka garaan qabu kunillee akkasuma beelarraa jechuudha. Kun jechuudha. Garaan isaa kan ta'u qoonqollee akka jira jechuudha nama. Sarellee hanqannee kan nuun jiran himaar nuun jiran asitti akka koinee akka ta'u jira jechuudha. Biyya ni jijjiiramne biyyaa baanee akka nu jijjiiran jechuudha. Okay, inshallah Rabbi furmaatan waa godhuu Rabbi nuuf hawwaatu. Caalaan inshallah kan Rabbiiti. Asamma qeerroon akkana nu marsee dhaabatu maal bitan kunniin wanti isaaniitiin warra biyya irraa bahee maatii keenya jijjiirra jedhee biyya irraa baheedha kunoo akka isin agartan. Qeerroon hammana baay'ata kuni ka biyya takka diigee ijaaruu danda'u kunoo warri amma isin argaa jirtan kuni marti qeerroodha. Qeerroon kuni mana hidhaa keessatti badii tokko malee nu hidhanii nu fixaa jiranii ammas illee sammuun keenya cinqama waa hedduu keessa gahaa jira jedheetiin dubbachaa jiranii fi akkasuma viidiyoon illee kan nuti illee isinii agarsiisaa jirru jechuudha. Kanaaf uummata keenya kana jaalattanii jibbitanii galchuudha qabdan jedheetiin yaadu. Mee kamin?